Sagalee guyyaa har'aa Tiitoos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee hanga 5tti. Ati garuu wanta barsiisa sirrii sanaa wajjin wal fudhatu dudubbadhu. Maanguddoonni warri dhiirri warra dhugaatiitti of hin ganne, warra ulfina nama irraa qaban, warra of qaban, amantiidhaa fi jaalalatti obsatti, warra seelkoo hin qabne haa ta'an. Akkasuma immoo dubartoonni dullooman amala warra akka qulqullootaatti fudhatamanii haa agarsiisan. Wanta gaarii ta'e haa barsiisan malee maqaa nama balleessuun dhugaatiidhaaf garboota ta'uun isaanirra hin jiru. Akkasitti abbaa manaa ijoollees akka jaallataniif dubartoota warra gara ijoollee hin gorsu. Dubartiin Waaqayyoo maqaa gadhee akka hin godhannetti warra of qaban, warra gaa'ela isaaniitti amanaman, warra mana isaaniitiif ba'eessa godhanii eeggatan, warra abbaa manaa isaaniitiif abboomaman akka ta'an haa gorsan. Sagaleen Waaqayyoo karaa Tiitoos macaafa Tiitoos kanarratti waa'ee barsiisa sirrii duukaa bu'uu nutti dubbata. Jireenya isin jiraattan barsiisa sirrii kana wajjin wal simuu qaba. Of ta'achuu, ogeessa ta'uu fi amantii ofiitti dhimmuu akka qabnu macaafni qulqulluun nu dubbata. Amantiitti cimoo warra jaalala qaban, obsaanis jajjaboo akka taanu nu gorsa. Akka warra Waaqayyoon tajaajilanii fi sodaataniitti jiraachuu qabduu nuun jedha. Waa'ee namootaa hamaa haasa'uu akka hin qabne, warra macha'anii nama arrabsanii fi jireenya fokkisaa jiraatan fakkaachuu hin qabdanuu nuun jedha. Yeroo hundumaa waanuma gaarii ta'e, kan mudaa hin qabnee fi nama hin quuqne jiraachuu fi barsiisuu qabna nuun jedha. Kanaaf barsiisa sirrii isa kanaan dura baranne sanatti qabamnee jiraachuu akka dandeenyu ayyaanni Waaqayyo nuuf haa baay'atu. Eebbifamtaniittuu yeroo keenyaa fi Waaqayyo nuuf haa eebbisu.